ሰሞኑን በነበረው በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን እና በአጎራባች የሰሜን ሸዋ ዞን ወረዳዎች አካባቢ ኦነግ ሸኔ በሚባል የዳቦ ስም maqaan waamteetu wal barraare. Re'ee tiksaa guddattan immoo qonnaa qotaa guddattan moo meeshaa dhukaasuu yaalaa guddattan isa kan. Sirnaani kan wal lolaatii turaate. Sirnatu dhiibbaa irraan gahaa turaate. Sirni suni gaafa olaantummaa siyaasaa fudhate. Rakkoo har'a biyyattiin akka biyyaatti keessa jirtu kanaan nu gahe. Muummichi ministeeraa yoo san bira akka deemuu qabu mana mareetti gaafan ture eereen ture. Rakkoo nageenyaatiin wal qabatee hospitaalli haa ijaaramu jedhamee miidiyaalee irratti maallaqni yeroo walitti qabamu argaan ture. Daandii asfaaltiin hojjetamu maqaa wallootiin maallaqni yeroo baay'ee walitti qabama. Eessa akka inni dhaqee ani hin argu tarii isin yoo argitan hin beeku. Maalirra gahee wanti sun? Shamarra kafuun hordoftoota Qubee TV irraa qubee poodkaastii keenya qabannee dhiyaannee jirra. Guyyaa har'aa nama jabaa tokko isiniif qabannee dhiyaanneetu kan nuti jirru obbo Muhammad Hassan jedhamuudhaan kan isaan beekamanii miseensa mana maree bakka buutota uummataa duraaniiti. Akkasumas Walloo keessatti nama hojiiwwan hedduu hojjechuudhaan beekamanidha. Isaan waliin turtii taasisna waa'ee Walloo waa hedduu dubbanna nu waliin tura. Baga nagaan dhuftan. Anaa dhufu baga nagaan nu eegdan. Haasaan keessan baay'een miseensa mana maree yeroo taatanii hojjechaa turtanii waa'ee Wallootiin wal qabatee rakkoo yeroo Wallootiin wal qabatee haasaa taasistan baay'inaan miidiyaa irra deemaa ture. ሰሞኑን በነበረው በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን እና በአጎራባች የሰሜን ሸዋ ዞን ወረዳዎች አካባቢ ኦነግ ሸኔ በሚባል የዳቦ ስም በወሎ ኦሮሞ አርሶ አደሮች ላይ በቤታቸው፣ በመንደራቸው፣ በከተማቸው፣ በክልሉ ልዩ ኃይል በአርሶ አደሩ ላይ፣ በወጣቱ ላይ፣ በሀገር ሽማግሌ፣ በተወዳጅ የመስጂድ ኢማም በተለይ በሸዋሮቢት ሆስፒታል በማንነታቸው ምክንያት ብቻ በአሰቃቂ ሁኔታ የተጨፈጨፉ ቁስለኞች፣ ታማሚዎች፣ አስታማሚዎች፣ እናቶች በነገራችን ላይ የ10 ሰው አስክሬን ዛሬም አልወጣም። እዛው ፈንድቶ እየሸተተ ነው ሆስፒታል ውስጥ። Sanaan hawaasni baay'ee sin beeka. Garuu sanaan alatti obbo Muhammad Hassan eenyudha walaa barrume? Maqaan waamteetu wal barraare. Hawaasni bal'inaan akkas hin baruufi. Maqaan gaaka warri naa baase Muhammad Hassan jedhama. Dhalootaan Wallorraa kilaastara aanaa Artummaa Fursee naannoo san jedhamurraa ganda soo barbaadde akkasatti gaddeemuu hin danda'ama garuu. Haalli barnootaa akkam ture? Jechuudhaan hin qabata. Haalli barnootaa akkam ture? Achumatti barattan immoo? Haalli barnootaati illee nu biratti xiqqoo rakkisaadha. Achumatti baradhe. Achumatti hin baradhe. Yoo nama muraasa taanee barannee uummanni keenya barnootaaf hangas yeroo sanitti dhiibbaa adda addaatiin dhiibbaan barnoota irratti geeffamaa ture ulfaataa waan tureef. Baay'ee taaniit illee ta'uu baatu daree tokko nama 3-4 taa'e. Nama 3-4 taatanii baratte? Akkasumatti barannee. Hagaa kutaa meeqaatti achitti barattan? Almost naannuma sanitti hin baradhe hanga kutaa 9 boodatti gara sadarkaa lammaffaatti ol dhufe malee naannuma sanitti hin baradhe barumsa. Walloo keessatti dhalachuun akkamii
naannoo Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti godinaalee garaagaraatti haalli qabatamaan jira keessattuu nageenyaan wal qabatee haga ta'e fooyya'aadha Oromiyaa iddoo biraatti barachuun. Walloon garuu yeroo hunda akka waan waraana keessa jirtanitti beeka hawaasni iddoo biraa. Jabinni uummata walloo gootinni uummata walloo baay'inaan ni dubbatama. Garuu gadi fageenyaan namni beeku hin jiru. Walloo keessatti dhalatanii guddachuun akkamii hawaasni walloo akkamii akkasiin keessatti guddatanitti? Yaa hawaasa walloo keessatti dhalatanii guddatuun namni silaa filannoodhaan hin dhalatu. Akkuma kamittuu hawaasa dhalannee keessatti guddanne san akkuma jiraattootuma naannoo sanitti akkuma dhalataa walloo kamittuu kan achitti hawaasan keessatti guddanne. Kanaafuu bifuma hawaasni walloo ilmaan itti guddifatutti anas na guddifatee jechuudha. Re'ee tiksaa guddattan immoo qonnaa qotaa guddattan moo meeshaa dhukaasuu yaalaa guddattan isa kan? Dirqama akkuma waliigalaatti jiruun hawaasni ati keessa jiraatu sun akkuma jireenya isaa waliin jiraachuun dirqama wanti itti addatti fuudhuu dandeessu hin jirtu hawaasa keessaa baatisan keessatti. Amala hawaasa saniitis fedhii hawaasa saniitis suna hawaasa saniitis qabattee guddachuun hin oolu. Maaliifiin namni ati fuullee godhattee deemuu dandeessu suma hangafootuma gurguddoo achi keessaa bahanidha. Kanaafuu hawaasni akkasumatti wal hordofee wal keessaa baha. Jireenya achi jiru hunduu jira. Tiksuunis jira, qonnis jira. Meeshaa dhukaasuun jira. Baay'ee walloodhaan wal qabatee akka aadaattis meeshaa qabatanii deemuun kun waanuma jiru waan ta'eef iddoo biraatti aadaa ta'uu dhiisuu danda'a. Oromoo walloo biratti garuu akka aadaatti waan beekamuuf. Akka sadarkaa kutaa sagaliitti achitti barattanii manni barnootaa ga'aan hin jiru moo maaliif kutaa sagal booddee achirraa deemtan? Seenaan barnoota walloo waltajjii kanarratti fixuun xiqqoo nama dhiba ta'a. Barumsaa fi qaroominaaf uummatni sun duubatti deebi'aadha jechuun hin danda'amu. Uummata seenaa bara dheeraa qabu. Gabaabseetuma garuu erga barumsa ammayyaa jedhamee diffaayin godhame kun dhufee boodatti walloo irratti gaaffii ijootu turaate. Barumsi ammayyaa gaafa biyya tana keessa galu amantaa faalateeti dhufe. Amantaadhaan wallaaqeeti kan dhufe. Akkas ta'uu isaatiin uummanni sun amantaa mataa isaatiin beekumsa mataa isaadhaa qaba. Qaroomina mataa isaadhaa qaba. Walloo irratti wanni mudate maali? Barumsaaf fedhii dhabuutu dhufe. Because barumsi ammayyaa jedhamu kun amantaa qabatee dhufe. Waan walloon laallanne. Waan walloon laallanne qabatee dhufe. Uummati immoo hubannoo gahaa qaban hin jiru. Kanaafuu gaafa xiinxalan barumsa san barachuun amantaadhaan walitti bu'a jedhanii waan fudhataniifu barumsi ammayyaa walloo keessatti yeroo dheeraadhaaf actually qorannoo barbaadaa yeroo dheeraadhaaf harkifatee jira. Yeroo dheeraadhaaf. Kanaaf taa'aanis nama 3-4-5 taanee kan daree tokkotti barannu hawaasa biratti kan jiru barumsi haraama gara jechuutti yerootti dhufetu jira keessaa naannoo 1950 keessa 1960 keessa ilaalchi uumamee turaate beezikaalee amantiidhaan waan wallaaqee tureefu naannoo san beektootni yookaan sheekoliin yeroo san turanii barumsa kanarratti defineeshiniin kennan yookaan fatawaan isaan irratti kennan barumsi haraami gara jechuutti waan uummata fideefu yeroo dheeraadhaaf uummatni sun barumsa idilee irraa adda citee ture jechuun hin danda'amu. Kutaa 10 eessatti baratte reese? Jechi gaamman ittuma fufa amma wal qoqqoodinsi kun yeroodhaa asii malee kan dhufaa ture. Amma kutaa 8 naannoma sanittan baradhe. Kutaa
sagaliis hanga 12 naannoo sanittan baradhe. Naannoo magaalaa Haxaayittan baradhani. Magaalaan Haxaayii fi magaalaan wal makaadha, uummatuma wal makaadha. Garuu bulchiinsaan kaaba Shawaa keessatti kan hoogganamtu magaalaan Haxaayiitti. Naannoo Amaaraa jalatti. Naannoo Amaaraa jalatti. Kaaba Shawaa gaafa jedhamu Oromiyaa keessas kaaba Shawaa naannoo Amaaraa jalatti hoogganamti. Garuu hawaasichi almost hawaasa iddoo wal makaa fi waliin jiraatedha. Aadaa wal fakkaata. Aadaa kan waggaa kaanis iddoo waraanaa ta'a, waggaa kaanis maal ta'a. Garuu sagalee hanga 12 achittan baradhe. Yuunivarsiitii jalqaba kolleejjii dhangalee Gondaritti. Kolleejjii irraa eebbifameen itti aansee digirii jalqabaadhaa yuunivarsiitii Maqaleetti baradhee dhufe. Akkasuma akkas jedhee itti fufaa. Kolleejjii barsiisaa turtan naannoo Amaaraa keessatti? Naannoo Amaaraa kolleejjii tokko ofiin of bulchuun keenya bu'aa fidee dhufe keessaa tokko ishiidha. Kolleejjii barnoota barsiisota Kamisee keessattuu saba san irratti hundaa'e bal'inaan barnoota oomishuu keessatti hojii guddaan kan itti hojjetamedha. Aktuaalii kolleejjiin suni kolleejjii san keessatti qaama bulchiinsaa ta'e keessattuu nama ta'e tokko damee tokko irratti yeroo muraasaaf hoogganee jiran bara lama akkas naannoo waan ta'u kolleejjii keessas nan ture jechuudha. Kanaaf hawaasa keessan deebitanii hawaasa sin barsiiste deebitanii barsiistanii jechuudha. Of course. Toleme yeroo baay'ee waan gaaffinatti ta'u keessaa tokko Walloo gaafa jedhamu bulchiinsa addaa saba Oromoo naannoo Amaaraa jedhameetu kan inni waamamu. Faayidaan inni qabuuf miidhaan inni qabu maali? Yeroo baay'ee akka waan Oromiyaaf naannoon Amaaraa walii galanii bulchanitti annoo fi kootillee akkasitti ni yaada. Namoonni baay'een akkasitti yaadanis jiru jedhee yaada. Baajatallee gargaarsi garaagaraa naannoo Amaaraarraas naannoo Oromiyaarraas hin kennama jennee yaadna yaada keenyatti. Maqaan kun faayidaa akkamii qaba? Miidhaa akkamii qaba? Sila osoo ta'e gaarii ture. Hin taane. Bulchiinsa addaa jechuun heera naannoo Amaaraa jalatti bulchiinsa addaa kan qaban naannoo godinaalee sadiidha. Godinaaleen sadan sun keessaa tokko godina saba Oromoo Walloo kana. Of course namni yeroo waa'ee Walloo haasofnu namni hedduun dhiphatee dhufeetuma godina xiqqoo tana haasa'a. Inni Walloo jedhamu kun xiqqoo tokko bal'aadha. Specific godheetuma ishii amma aadaa fi afaan ishii tursiifattee har'a godina ta'ee jiraachaa jiru uummata godina addaa kana yoo kaasnu heera naannoo Amaaraa jalatti diffaayin godhamee jira. Wanta diffaayin godhama san keessaa tokko ofiin of bulchuu kan jedhudha. Piraaktikaalii ofiin of bulchitamoonni jedhu akkuma fedhe akkuma gaaffii keessa ta'ee jechuudha. Garuu heera naannoo san keessatti godinaaleen kun sadan diffaayin godhamanii ofiin of bulchuudha. Ofiin of bulchuu yoo jedhamu mana maree mataa isaanii qabu. Akka godinaatti mana maree mataa isaanii qabu. Bajata mataa isaaniidha. Naannoon ishii kenneef san laawunchi godhanii ofii isaaniitii laawunchi godhanii itti fayyadamanii afaan hojiidhaatiin afaan Oromootiin yookaan afaan saba saniitiin hojiitti galanii hooggansa akkasiitu jira amma ta'e tokko. Kun egaa heera naannoo Amaaraa jalatti waan tarreeffamee jiruudhaan sitti himaa jira. Still garuu kan hoogganamu naannoo Amaaraa jalatti. Sirna bulchiinsaatiin wal qabatee Oromiyaadhaan walitti dhufeenya qabu. Heeraan walitti dhufeenya qabu. Garuu yeroo dubbatamu
maqaa Oromummaadhaan waamamuunis haa ta'u Oromoo ta'uunsaa sabni kun miidhaa guddaa naannoo sana keessatti akka irra ga'uuf sababa ta'eera jedhanii yeroo namoonni haasan hin dhagahama. Miidiyaalee irrattis ni argina. Oromoo isinillee miseensa mana maree taatanii sabni kun kan inni miidhamaa jiruuf waan Oromoo ta'eef akkasumas waan Musliima ta'eef jettanii dubbattanii turtan. Sirriidha. Innaa Oromoo ta'uu keenya maal haa goonu reen? Dhiibbaa akkamii isinirraan gaara? Innaa maal haa goonuudha malee. Of course seenaan Wallootii fi eenyummaadhaan wal qabatu seenaa dheeraadha. Dhiibbaadhaan wal qabatee akkuma gisee siin jedha sanii seeraa fi heeraan jiraachuu fi qabatamaan lafarra jiraachuu wal adda. Wanti barreeffamaan jiru piraaktikaalii lafan tuqaanni jedhu sun gaafii keessa ta'e. Walloo Oromoo ta'uudhaan hacuucaminni jedhu sani well defined ta'uu qabu. Waggaa tokko tokko namni bu'eetuma harkiseetuma saba ishee jedhu san qofatti gad harkisuun qabu. Walloon saba kaaba Itoophiyaa keessatti saba bal'aadha kan ture. Walloo jedhameetu. Sirna bulchiinsaa kan qabu turaate. Almost state bifa jedhamu saniin kan jiraachaa turaateedha. Seenaa dheeraadha kan qabu. Har'arra gahee wanti amma dhiibbaa fi cunqursaa cuuccaa jennee fudhannu kuni dhiibbaa sirnaati. Sabaa waan wal qabatu miti. Exactly saba akkanaati walitti bu'iinsa eessaa hin jira. Eessaa bakka kamuu hin jira. Walitti bu'iinsa akkasii osoo hin taane inni Walloo wanti adda godhu maali? Sirna irratti kan hundaa'edha. Yoo jaarraa manaa jaarraa 16, jaarraa 15, jaarraa 17, jaarraa 18 jaarraa jedhamee wal lakkaawwama. Kana keessatti kan ture sirni kun uummanni kun kan ture sirnaani kan wal lolaatii turaate. Sirnatu dhiibbaa irraan gahaa turaate. Hacuuccaa sirnaati kan hedduu rakkisaa turaate hawaasa kana. Har'as wa'ee godina sanii adda baasnee yookaan haasofnu ta'an seenaan godina saniidha. Seenaa Wallootiin hangas adda jedhamee waan fudhatamuu miti. Ishii tana kan adda godhu maali? Godina amma Walloo jennee godina Oromoo Walloo jennuun kuni naannoolee Walloo naannoo isaa jiru keessaa addatti aadaa fi afaan isaa waan tursiifateef. Inni kaan aadaa fi afaan isaa dhabe. Assimileetii ta'e adeemsa keessatti. Liqimfamaatii dhufeeti. Inni kun liqimfamuu dhabuudha. Dhiibbaan sirnaa yeroo dheeraadhaaf itti tures akkuma isaan kaanii isaan kanas liqimsinu kan malee kan jedhu san ture. Har'a gahee jira. Hanga har'aatis ture jira. Asiin booda sinuma jiraata. Hawaasni Oromoo iddoo biraa jiru Walloo seeraan hin hubanne jettanii wanti isin akka hayyuu tokkotti akka nama achii ba'e immoo hawaasa giddugaleessa Oromiyaa keessa jiraatu waliin jiraachaa jirutti hawaasni Oromoo Walloo bifa kanaan hubachuu qaba wanti isin jettan maattu jira keessattuu haala cunqursaa kanaan wal qabate. No, basically wa'een Walloo hedduun isaadha kitaabaan barreeffamaadha. Seenaa adda addaadha. Kitaaba adda addaa keessatti wa'ee Walloo eenyu kaasee dubbisuu hin danda'a. Har'as barraa'aa jira seenaan Walloo. Biroos hin barraa'a. Seenaa bal'aatu jira waan ta'eef jechuudha. Walloo hubachiisuun nama dhiba. Maaliifini dogoggorri tokko tokko hin sirraahamu kan jedhamu gaafii namatti kaasutu jira. Fakkeenyaaf akkuma ijaarsa naannoolee biyya kanaadha yoo fudhanne sirna siyaasaa biyya kanaa keessatti hedduun isaaniidha itinik
yookaan sabummaa irratti hundaa'ee naanneffamee jira. Sabummaa irratti hundaa'ee naannoon sabi Oromoo durii Wallagga irraa hanga Harar, Walloo irraa hanga Booranaa diriiree ture. Maqaa adda addaatiin waamama naannolee isaati bulchiinsa keessatti. Gaafa naannoon wal ijaaree sabaan dhufee ka'umsa saba godhate. Tootaalii saba jechuun hin danda'amu hunda. Garuu bifa heera biyyattiirra jiru saniin naannoleen gaafa ijaaramanii Naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Somaalee, naannoo Tigraay jedhame gaafa ijaaramu dogoggorri tokko kan jiru namnuu kan at least caaseffame yeroo san jirus dogoggora cimaa uumeera jennee kan amannu tokko hawaasa san achitti dagatudha. Yeroo naannoon daangeffamu Yeroo naannoon daangeffamu sababa gahaa maleedha kan naannoon suni Amaaraa jalatti achitti akka citu kan godhame sababa gahaa maleedha. Haalli yeroon sun ji'opolitiksiin yeroo san biyya tana keessa turetti sababii achitti itti hafe suni hanga maal ture amansiisaati. sababni yeroo ittiin achitti hafe? Tokko tokko osoo yeroo eeggate gaarii ta'a. Beezikaalii garuu carraan hin ture. Gaafa saba kana walitti sassaabanii naannoo kana ijaaratan paarlaamaa biyyattii keessatti gaafii tokkotu ture. Aktuaalii ragaasaa isinis irra gahuu dandeessan laaltaniiti. Walloon eessatti hoogganamu kan jedhu gaafii mana maree turaate. Mana maree ce'umsaa san keessatti. Innaa ofiin of hoogganu akkamitti hoogganamu kan jedhu keessatti ture. Dhumarratti sagalee caalmaa kan jedhamu kun waggaa hunda sirriidha jechuu miti. Sagalee caalmaadhaan Sagalee caalmaadhaan gara sana akka hoogganamuudha kan godhame kan jedhudha kan seenaan kan agarsiisu wanta akkasiiti. Kun akkuma wallootti waan jirudha. Booda irratti garuu sabinni amma saba Oromoo Walloo jedhamee ijaarame kuni achi keessatti immoo abbootiin siyaasaa yeroo san turanis gumaacha guddaa qabanii manguddootni keenya gumaacha guddaa qabu. Bifa kamiinuu qabsoon hamma deemee bu'aa bahii cimaa booda yoo xiqqatte godina addaa taatee akka hundeeffamtu taatee jirti. Garuu probabilitiin san duran ture sababa gahaadhaan achitti hafinni jedhu akka nama tokkotti ana nan amansiisu. haa ta'u gaamee waa'ee walloo wal qabatee amma yeroo dhiyoos rakkoowwan hedduutu kaafama. Rakkoon fayyaan hospitaalli osoo ijaaramee kan jedhu jira. Rakkoon daandiin daandiin utuu karaa biraadhaan bahee kan jedhu jira. Walloon amma maalirra jirti mee? Isin akka nama achitti dhalateettis nama quba qabuttis hawaasa nama sagalee ta'utti walloon amma maalirra jirti? Hawaasni isaa maalirra jira? Nageenyi naannoo sana jiru maal fakkaata? Inni guddaan namni kamuu seenaa kamuu hubachuun wanta nama hir'isuu qabu uumamaa dabaluu qaba malee. Hedduun nama osoo seenaa uummata sanii bare gaariidha. Akka jalqaba kaaste san uummati suni haala kamiin as ga'e inni jedhamu. Inni osoo nama osoo hubannoo irratti gaarii qabaate gaariidha. Inni guddaan isa sani. Inni kun booddee waan dhufuudha. Bara dheeraadhaaf tasgabbii maleedha uummati kun kan jiraachaa jiru. Namni waa'ee gootummaa walloo bal'inaan kaasee si taasa'a. Of course garuu kun akka salphaatti waan dhufu miti. Gatiin itti kaffalameeti. Haati walloo mar'imaan ishee hidhattee ilmaan ishee awwaalteeti kan
sabni kun achi keessatti hanga har'aadhaa kan ture. Akka laayyootti miti jechuudha. Gaafa sadarkaa kana keessa bu'aa bahii akkanaa kana keessa yeroo ture as ga'u iddoon xiyyeeffannoo uummata saniidha nageenya. Bu'uurri isaanii nageenya. Bara dheeraadhaaf sibiila baatee sibiila wajjin jiraatee kan ture waan biraatiif miti. Nageenya isaatii fi nageenya isaa qofa tikfachuuf. Gaanni wayii nageenya isaatiif qofa halkanii guyyaa dhama'u wanti hedduun isa darbaa jira jechuudha. Misoomanni jedhamu kun erga sanii kan dhufudha. Mataa bulatti sabbata jedhanii Oromoon himamu. Naa jiru jireenya keessa kan ture manni kun yeroo dheeraadhaaf. Kanaafuu bakka nageenya hin jirretti wayii misooma haasa'u hangas gatiin qabu ture jechuudha yeroo dheeraadhaaf. Akkas ta'eeti har'a gahe uummati kuni hamma ta'e tokko jeddoodhaan boqonnaan qaba turaate dhugaa dubbachuudhaaf naannoo 85 jalqabe hamma naannoo jijjiiramaa kanatti hamma ta'e tokko yeroo manni kun tasgabbiitti argate jechuun hin danda'amu. Erga dhuma bara dargii irra jalqabe erga mana gahan gammachuudhaan hanga riifoormii kana simatutti garuu erga sanii xiqqoo tokko bifa isaa waan hedduun kan jijjiirate. Jidduu kanatti amma tokko tasgabbii argatee hedduus ijoolleenis barattee fi barnootaanis maal jennee fuulduratti amma tokko deemame misoomninis bu'aan misoomaas illee namni sirriitti dhamdhamachuu jalqabe. Amma immoo garagalee duubatti deebi'aa jira. Yeroo gabaabaas wanti hedduun dhibee nageenyaatiin wal qabate kan bakka jirutti dhaabbate kan duubatti garagaleera. Beezikaalii uummatni sun yeroo dheeraadhaaf wayii amma jaarraan lakkaawwamu kana keessatti uummatni kun hedduu isaadhaa kan investi gochaa turaate wayii nageenya isaati. Wayii nageenya isaadhaa sirnaan hoogganachaa waan tureef wal jaaree waliin jiraachaa tureef aadaa fi sabuu isaadhaa sirriitti waliin qabatee deemaa ture waan tureef hedduu isaa achirra kan dhaabbachaa ture. Misoomaa fi diinagdee biyya kana keessaa wanta argachuu qabu wanta gumaachuu qabu irratti garuu dhibeen hin jira. Akkuma isin kaastan 85 irraa kaasee haga jijjiiramaatti nageenyi haga ta'e jira turedha kan isin jettani. Erga jijjiiramaatii maaltu dhalate? Sabni kaleessu walumaan jira. Maaltu nageenya isa dhabu? Jecha amma ispeesifikaalii uummatni kun bara kana keessatti boqonnaa hamma ta'e tokko qabaadha malee uummata boqonnaan jiraata jechuuf miti. Uummatni walloo jaarraa 15 seenaan ka'umsa waan adda addaa godhatu hamma turetti sirnumaan waraanamaa turaate. Sabaan miti kan waraanamu yeroo baay'ee namootni sabaa walitti hidhu. Sirni kamuu saba mataa isaadhaan jaarata. Saba kiyya jedhee amanu tokko hin jaarata. Karaa saba saniis loluu danda'a. Ka'umsi isaa garuu dhibee sirnaati. Dhibee siyaasaati jechuudha iddoo sanitti. Siyaasaadhaan kan lolamaa turaate bara dheeraadhaaf. Jijjiirama wal qabatee uummatni kun akkuma naannoo kamittuu jijjiirama kana warra hawwee fuulletti kiyya jedhee itti gale keessaa isa tokkodha. Naannoo jijjiiramaatiin wal qabatee uummanni sun akkuma bilisummaa addaa gonfateetti kan keessa dargaggeessisaadha kan fudhatee turaate. Bilisummaan addaa akka waan gonfatee bakka olmosti rakkoo darba keessa akka waan mulqatee ofirraa mulqee baheetti fudhatee bifa saniin gammachuudhaan kan riifoormii kana simatee ture. Riifoormiin sun egaa akkuma mootummaan yeroo baay'ee ibsu riifoormiidha. Hangan dargaggeessi keenyaa fi qeerroon qarreen
manguddoon hunduu ka'ee simate sanitti faallaadhaanis akkasumatti itti qophaa'utu ture. Maal fiinxaleeyyiin achumaasitti dhalachaa dhufe jechuudha. Fiinxaleeyyiin dhalachaa ture sun ilaalcha siyaasaa tahee hanga olaantummaa siyaasaa naannoo keessatti fudhachuu deeme. Naannoo san keessatti sirni sun gaafa olaantummaa siyaasaa fudhate rakkoo har'a biyyattiin akka biyyaatti keessa jirru kanaan nu gahe. Rakkoo kana jalqaba garuu kan gatiitti kaffale uummata godina saniiti. With no exaggeration. Gatii guddaatu kaffalame bara 7-8 darban kana keessatti gatii guddaatu kaffalame. Tole gara miseensa mana maree taataniitu haasaa kana kan taasistanii akkamitti miseensa mana maree taatan hawaasni isuma nuufa ta'u jedhee isin filateetu moo ofii keessanii hawaasa kana bakka bu'attanii dorgomtaniitu? Kaka'umsi isaa eessaa dhufe jechuudha? Tokkoffaa sirna biyya kanaa keessatti adeemsi filannoodhaa kan jiru filannoo siyaasaati. Dhaaba bakka buuteeti kan dorgomtu. Namni baay'een kana hubatu actually. Kan si filatu dhaabati keessatti ijaaramtee hawaasan kee tajaajileettu santu propooziis si godha jechuudha. Kanaafuu anaafis ta'ee qaama kaamiifuu gaafa qaadhimamee gara kana dhufu fedhii qaamni waliin ijaaramee santu keessa jira jechuudha. Dhuunfaanis dorgomuu hin danda'amu? Of course dhuunfaanis dorgomuu hin danda'ama. Ani garuu dhuunfaanii miti kan dorgomee dhufe. Adeemsa dorgommii kiyya irratti wanti adda godhu hin jira. Purposely ammas itti yaadamee gara mana mareedhaa akkasanii miti kan dhufe. Tasa namti anaan duratti qaadhimamee ture. Yeroo dhumaa irratti fudhatama dhabe. Yeroo dhumaa irratti. Filannoo jala ga'e jechuudha. Filannoo jalatti siqee gaggeessonni godinaa yeroo san jiran haala jiru qoratanii hawaasa kanaaf yoo eenyu ergine wayya kan jedhuun isaanumatu maqaa keessan ergee achitti dhaaba yeroo sanii ture waliin kan beekamtii dhaaba saniitiin jechuudha kan dorgomee gara mana maree. Sanaas garuu hin jirtan. Sanaas immoo hin jirtan. Yeroo dhiyoo. Fedhii dhabdaniitu moo dhaaba keessaa baataniitu? Dhaaba keessaa bahu miti noormaalii hoggansa siyaasaa gaaf taatee ilaalcha mataasaa qaba. Garuu ishiin jalqabaa isiin tuqe tokko yoo yaadattu naannoo san keessatti biyya kana keessatti namni dhuunfaan hin dorgomaa yookaan siyaasa bakka buuteeti kan dhaaba siyaasaa tokko bakka buuteeti kan dorgomtu. Yoo dhuunfaan dorgomtu ulaagaa namni dhuunfaa guutusan guuttachuu qofa sirraa eegama. Yoommoo dhaaba siyaasaa bakka buutee dorgomtu taate beekamtii dhaaba siyaasaa san argachuun dirqama. Fedhii dhaabichaa guute. Amma fedhe hawaasi si jaalatu. Amma fedhe hawaasi ati keessa bakka buutu si fagu hanga qaami siyaasaa olaantummaa siyaasaa qabu sun beekamtii si hin laannetti dorgomuu hin dandeessu jechuudha. So hawaasa bakka buutee tajaajiluun baay'ee gaariidha. Seenaadhas yoo itti fayyadamte jechuudha. Keessattuu immoo uummata Walloo bakka bu'anii mana maree federaalaa galuun nanaaf carraadha. Historical seenaadhas.
xiqqoo tokko hawaasni sun bifa adda addaatiin amala addaa qabu waan ta'eef hawaasa san bakka buutee sagalee hawaasa sanii ta'uudhaan milkoottus milkaa'uu baattus at least akka nama tokkotti waan anarraa hin eegama jedhe san dabarsuudhaaf carraa kan itti argadhe waan ta'eef mana maree san carra qabeessa ta'e Walloo bakka bu'een jira. Walloo kan jedhamtu ni barcuma 3 qabdi. Teessuma 3 qabdi. Teessuma san keessaan ishii takka qabadhee asitti argameera. Asitti argameen ture yeroo sanii fi hamma akka milkaa'ee hanga makkan milkaa'uu dhabe kana qorannoo isaa hawaasaa namoota Walloo irraa dhufanii fakkeenyaaf namoota Walloo irraa dhufanii waa'ee Walloo dubbatan baay'ee nagarru. Yeroo isin dubbattan sana argaa turre dhimmoota adda addaa irratti yeroo isin kaastanii haasoftan jechuudha. Gama eenyummaa uummata Wallootiin. Sanaas garuu nama dhimma Walloo dubbatu baay'inaan argaa hin jirruuf isin gaafadhe gara fuulduraatti filannoon bara kana jira. Dhuunfaadhaan hin dorgomtu. Duullina filadhaa eegaleera deeme. Sirriidha. Normaalii akkuma isin jedhe bifa kamiinuu Walloo bakka bu'uun carraadha. Uummata san bakka bu'uun fi uummata san bakka bu'u qofa osoo hin taane bakka buutee sagalee dhugaa uummata sanii ta'uun carraadha. Rabbi biratti illee sun waan jaallatamaa jedheetan amana. Maaliif uummatni kun bifa adda addaatiin carraa dhabeessa waan ta'eef at least jiraan isaa kun beekamuu qaba. Namootni illee bifa adda addaatiin hubatan waan ta'e akkuma kaasaa turte stiil Oromiyaadhaan akka hoogganamu Oromiyaadhaan akka gargaaramu hunda kan ammallee kan siyaasaatti kakaasutu jira. Namootni akkasitti hubatan illee inuma jiru. Marsaa san akkan fixetti olaantummaa siyaasaa naannoo sanii kan hoogganaa ture beekamtii naa kennuu hin barbaanne. Kanaafuu beekamtii isaaniitiin malee filannoodhaaf dhiyaachuu hin danda'u jechuudha. Dhuunfaadhaan dorgomuun of course. Garuu immoo akkuma isin jedhe dhimma siyaasaadhaaf dhiisne bu'a qabeessummaan yaada keessa galuu qaba. Uummatni sun barcuma muraasa qabdi, barcuma 3 qaban isin jedhee jira. Barcumatti san innumti itti hafaa'e, uummatumti sun itti hafaa'e deemtii gamoo. Kan jedhuuni kanaafuu ammas duulana filadhaa keessa hin jiru. Rabbiin duula suma kan nurraa qabu jenna malee nuti. Amma duula na filadhaa keessa hin jiru. Hojii filannoo kooti hojii bakka bu'iinsa uummataatis marsama san irratti inni xumuree maalirra jirtu? Bahe. Maalirra jirtu? Gara kana dhufu koo duratti ishii naa tursiiste gaaffii gizee kaasteetu jira. Hawaasni sun har'a irratti gama misoomaatiin maalirra jira? Gama diinagdeetiin maalirra jira? Kan jettee naa kaaste tokkotu ture. Uummanni sun yeroo dheeraadhaaf uummata nageenya barbaadu, nagahaa barbaadu, nageenyaaf gatii kaffalaas ga'eedha. Uummatni misoomaa biyya tana keessatti argachuu qabu argatee jira yoo jennee kan kaasnu taate akkuma makmaaksa Oromoo sani sagaleenis ilmamu 90 ilmamu kan koo garaachinu kan keenya carraan san fakkaata totally speaking. Akka seenaatti diinagdee yeroon sun barbaadu harkaa qabu ture. Jaarraa 16ffaa isaa jennu, 17 isaa jennu, 18 isaa jennu wanta yeroon suni barbaadu harkaa qabu uummati suni. Diinagdeen isaa ta'u bifa ittiin beekamuun isaa ta'uuti. Yeroo baay'ee meeshaa waliin beekamu uummati sun jedheeti. Haalli yeroo sun waan barbaachisu harkaa qaba ture. Yeroo sanitti diinagdeen addaan barbaachisu hin qotataa, hin tikfataa. Diinagdeen yeroo sun ture kanuma
kan Jabaatanii gaafatu hojjechuudha. kanuma gaafata ture kan yeroo san ture. Akkuma yeroon dhufuun akkuma jireenyi jijjiiramaa dhufuun siyaasii diinagdeetis jijjiiramaa dhufe. Achi keessatti hawaasni kun dur carraa bal'aa qaba turaate qaroominaafis akkuma jalqaba sii kaase miidil iisti jedhamu kanaaf hedduu walitti hidhata qaba turaate. Daldalaan walitti hidhata turaate. Siyaasaanis amantaanis walitti hidhata turaate. Sadarkaa guddaa irras ture waan ta'eefuu hangas hin turre. Yeroodhaa gara yerootti garuu diinagdeen isaa suni cabaatii dhufee xiyyeeffannoon isaas nageenya irratti qofa ta'aa dhufe. Hawaasni suni misoomaan duubatti deebi'e. Misooma damee hundaatiin. Jaarraa 16ffaa keessa iskoolaarii ta'ee namni biyya Sudaanii biyya Gibsiitii Walloo irratti barumsa dhufa turaate. Barumsa amantaa ta'us. Gara Walloo dhufee qaraa turaate. Even seenaadhaaf xalayaan yeroo san mootummaa yeroo saniitti walii barreessaa turan still jira. Walloo yeroo ofiin of bulchitu jechuudha. Of course sirna san keessatti yeroo biyya zamana masaafintii maal jedhanii maqaa balleessan actually bara Walloon hooggansarra turedha. Zamana masaafintii kan jedhamu tokko seenaa keessatti barate. Yeroo dukkanaa jedhamu sun yeroo Walloo ifaa ture jechuun hin danda'amu. Yeroo sirriitti Walloo dukkanaa dhabeetu kan baratamu. Yeroo san ifaa ture jechuun hin danda'ama akaakilee abaabilee keenyaa fi. So wanta qabu san yeroodha. Gara yerootti dhabaatiidha kan dhufe. Magaalaan baatiidhaa kunoo kan akka kunoo Moojoodha kana. Wadaba Gogaa jedhama. Akkas turaatti magaalaan baate. So galaana diimaa walitti hidhatisaa bal'aa ture. Daldalli biyya kanaadhaa karaa saniin hoogganama turaate. Meeshaan illee karaa kanaan isiniifis gala turaate. Daandii guddaa ture jechuudha. Daandii guddaa turaate. Even karamti sanii poortiin biyya tanaa bal'inaan naannoo Asabii fi Msowwaa kanaan wal qabatee waan tureefu karaan daldalaa guddaan seenaan actually daayinaastii faat maal adaal maal waan wanni fudhatuun jira duubatti waan nama deemu garuu karaa guddaa daldalaa turaate. Kanaafuu akkuma siin jedhee meeshaa biyya alaadhaa karaa keenya warra jiddu galaa kanaaf galchaa turre jechuudha. Baay'ee misoomtuu turte jechuudha. Uummatni kun duratti qaroominaanis rakkoo hin qabu ture. Hubannoonis gaarii ture. Barumsa jechuun at least barumsa amantaatiin sadarkaa gaarii irra turaate. Akka biyya tanaatti istaandaardii kolleejjiitiin giraajuweetii godhanii bakka itti eebbifamu turaatiin naannawni suni diinagdeenis bifaan ammasiin jedha kana. Siyaasaanis hanga siyaasaa biyya addunyaatiinis walitti hidhatuuf carraa qaba turaate. Akkuma siin jedhe miidil iistii jedhame naannoo kanaa walitti hidhatsaadhaa cimaa waan turaateef. Galfoo fedhen jettee fudhattee laga diimaa jennee maal jennee haasofnu kanaan wal qabatee politikaalii ji'oopolitikaalis uummatni hammatee tokko uummata fuulduratti qaroomaa turaate. Siruu steeppi kan ta'aa dhufe garuu carraa sana amma dhabaatiidha kan dhufe. Tarii sababuma sanaa fi bakka istiraateejii waan jiruuf miidhamni kun irra ga'e jettanii yaaddu laata? Akkuma jalqaba sii kaase dhiibbaan wal irratti gahaa ture hanga ammaatti jalqaba hanga ammaatti dhiibbama sirnaati. Dhiibbaa sirnaatiin alaa wanti kaafamu hin jiru. Yaa'u mootuuwwan Walloo keessaa kan isaan asaanan yoo fakkeenya fudhanne kan akka Nugus Mikaa'el fa'aan dhageessuu miti. Warqituu baay'inaan dhaga'ama. Ergaa caalonni waa'ee warqituu weellisee booddee warqituutu baay'inaan dhaga'ama. Warqituun hooggantuu naannoo yeroo Atsee Teewodiroos turteedha. Yaa'u seenaan isaa ati irraa dubbisi malee seenaan Maqdalaa maal sun isheedhaan wal qabatu. Seenaan sunis inni Yejjuu daayinaastii jedhamu kun Walloodhaan wal qabata waan tureef deemee
kan abbaa Lij Iyyaasuu fa'aa jechuudha egaa Nugus Mikaa'el. Isaan booda aangoo san tursiifachuuf jedhanii warra amantaa isaaniillee jijjiiranidha. Baranne tana seenaa keessatti Mahmad Alii nama jedhamutu Nugus Mikaa'el ta'e garagalee jechuudha. Garuu hin oolleef wanni amantaas jijjiirratan sirna san jalatti wanni maal jedhanis waan jedhanis hin oolleef ishii amma naannoo teenyaa tanatu akka taateen as geesse malee inni hedduun isaa achi keessatti kan hafe warqituun amma naannoo keenyaa miti fakkeenya yoo fudhatte naannoo warra Iluu Jaammaa warra amma akkasiin jedha assimileetti san keessa naannoo san kan hoogganaa turteedha. Nugus Mikaa'el naannoo amma Dassee jedhamudha. Naannoo Daseerraa gara lixaatti as bahee jirudha. Garuu seentariin isaanii asii hanga warra Himanoo kan jiru kanaadha. Achirraa qabatee kan hoogganaa turteedha. Naannoo sanirraa Wallo kan jedhamu kun achirraa hoogganameeti jechuudha. Nugus Mikaa'el warra Himanoo irraa jalqabee naannoo Dasee kanarratti jiddu gala isaa godhatee kan hoogganaa taate Yejjuu daayinaastii nasiin naannoo Waldiyaa Marsaa maal kana qabatee sirna hoogganaa ture. Actually bifa kanaan hanga Gondar jiddu gala isaaniidha. Gondar kibbaa godhatanii turan yeroo tokkotti yeroo kaan ammoo Gondar isuma kaabaa jedhamu kanattis hamma yeroo dhiyoodha. Yoo seenaa isaanii tokko tokkoon dubbata seenaa Gondar caalaan isaa seenaa Oromooti maal jedhame. Actually Oromoonni jedhamu suni daayinaastii sanii waan wal qabatuu fi hamma ta'e tokko. Waa ta'eef gara dhimma keenyaatti yoo dhufnu uummatni kun sirna san keessa waggaa dhufu wanta yeroo sanitti isa barbaachisu numa qaba turaate. Suruus teeppi guddachaa dhufuun irraa eegamu. Inni garuu xiyyeeffannoo isaadha gara nageenya irratti qofa irratti waan xiyyeeffateef diinagdeedhaan duubatti deemaa dhufe. Hawaasummaan isaatti deebi'aa dhufe. Barnootaan duubatti deebi'aatii dhufe. Even rakkoon fayyaas jira. Rakkoon tajaajila fayyaa argachuu. Guutuma misoomaan wal qabatee wanti jiru kun waan diinagdeedhaan wal qabatu waan ta'eef bu'uura misoomaa wanta jedhamu hedduun isaadha naannoo sanitti rakkoodha. Akkuma waliigalaatti jechuudha. Manni barumsaa gahaan hin jiru. Buufati fayyaa gahaan hin jiru. Hospitaalli sadarkaa hospitaalaa jedhamu hin jiru. Gaafa rakkoolee mukuma keessa wal deemnee hanga isaan Adaamaatti fa'aa walii haalchisnu kun at least tajaajila hospitaalaa gahaan hin jiru. Misoomni karaa gahaan hin jiru. Misoomni magaalaa gahaan hin jiru. Dhiyeessi bishaan qulqulluu argachuu maal waa hedduu laalle haala rakkisaa hawaasa duratti misooma jalqaba dhamdhamaa ture suni silaa har'a kun isaanii malu turaate fuullee itti ol deemuu qaba turaate sadarkaa sanitti hin guddanne stiil hanqinni kun hin jiran. Yeroo dhiyoo yeroo rakkoon nageenyaa Wallootti ka'e keessattuu waggoota darbanii fi waggoota lamaan kana keessa rakkoo nageenyaatiin wal qabatee hospitaalli haa ijaaramu jedhamee miidiyaalee irratti maallaqni yeroo walitti qabamu argaan ture. Daandii asfaaltiin hojjetamu maqaa Wallootiin maallaqni yeroo baay'ee walitti qabama. Eessa akka inni dhaqee ani hin argu tarii isin yoo argitan hin beeku. Maalirra ga'e wanti sun? Ofishaalii akka nama tokkootti waan jiru naa kaasnuuti. Kuni sosochii rakkoo irraa dhalatanidha. Sosochii rakkoo irraa dhalatan istiraateejii bifa ta'een osoo hin taane rakkoo har'a keessa dhaabbatte kanarraa immediate solution yookaan furmaata yeroo hin ta'a jedhamee wanta akkasii hamma ta'e tokko sosochiin jalqabamee turaate. Egaa sosochii kana keessatti namni bifa adda addaatiin Walloof nan dirmada jedhee namni akkuma isaa toletti sosocho'ee jira. Waan waliigala jiru Rabbi haa beeku. Isa hamma ta'e garuu gara imaan
dhaloota godina sanii keessaa atleast amma ta'e tokko haa hooggannu jennee maanguddoota irraayis sheekoolee irraayis warra immoo qubee lakkoofne ofiin jennu kanarraayis walitti tattaanee sochiin jalqabne tokko hin ture. Egaa nama hubachiisuudhaaf si dhiba. Aanooleen walloo qabdu tuni gara aanaa baadiyyaa magaalaa bulchiinsa gaa dabalatee ammallee gara aanaa baadiyyaa 6-7 qabdi. Bulchiinsa magaalaas akkasuma hanga 4-5 qabdi. Uummati kun bal'aadha. Bal'aa qofa miti, baay'ee uummata walitti siqee safaree jiru. Garuu haalli taa'umsa lafasaa fakkeenyaaf daandii yoo fudhanne magaalaa Shawaroobiitti gaafa beektu gati lafa magaalaa Shawaroobiitii baate aanaa kana seenta. Karaan jiru kun asii godina Oromoo galaa, asii kaaba Shawaa galaa, asii garagalee akkana addaan kukkutaatii deema. Gaafa rakkoon kun uumame aanoota keenyatu gargar cite. Daandiin isin cufama waan ta'eef rakkoo nageenyaa wal qabate. Daandiin rakkoo nageenyaatiin qabate gaafa rakkoon uumamu haalumti ijaarsa karaa kun hawaasni kun godina kana guutumatti kallattii tokkoon miti kan addaan kuttee baatu. Asitti godina Oromoo seentaa, asitti kaaba Shawaa galta. Asii gara galtee godina Oromoo seentaa, asii galtee kaaba Shawaa deemta. Amma sirnaan wal qabatus lolli kun rakkoon kun gaafa uumame daangaa bulchiinsa kaaba Shawaa galtee darbuun rakkoodha jechuudha. Isaan dabarta. Rakkoo qofa osoo hin taane rakkoo qabatamaa wanti hin taane dalagamee jira. Amma daandiin akkas kan inni ta'ee fi haala mijataa kallattiin ittiin walloon magaalaa Finfinnee wajjin yookaan immoo walloon walakkeessuma biyyattii wajjin wal argitu baasuuf mijataa miti moo haaluma ikoonomiidhaan wal qabatee mootummaan hunda isaanii wal geessisuuf akka godhe. Noormaalii kun seenaadhaan wal qabata. Actually gaaffiin ati walloo irratti na gaafatte iddoon isaa cicciramaa taas jalaa boota irratti. Duubatti yoo deebinee ilaallu jalqaba sii kaaseen ture. Karaan suni karaa diinagdeen biyya tanaadhaatiin hoogganamaa turaatteedha. Yeroo sanii hanga baaburri karaa Jabuutii jalqabutti poortiin guddaan kan tajaajilamaa turaate karaa isa gubbaati. Naannoo ammaa Asab jedhamu Suwwaa Asabiin wal qabateeti keessaa. Eertiraa wajjin addan bahin jechuudha. Eertiraa wajjin gaa 85-83 adda baanee miti. Uummati kun karaa gurraacha kan qabu waggoota hedduu dura. San dura yeroo Xaaliyaaniin wal qabatee hin jirudha. Karaan sun karaa masantuu babal'achaa dhufe malee karaan haaraa godina keenyaaf jedhamee ijaarame hin jiru. Karaan sun immoo waggaa baafatu akkuma isaa tolutti kan karaa sun bahee jiru. Amma utuu daandiin hojjetama jedhamee sababa rakkoo walloon keessa jirutti furmaata gochuuf illee yoo hojjetama jedhamee kallattiin osoo bulchiinsa Shawaa naannoo Amaaraa jiru waliin ergin walloon kallattiin gara naannoo Oromiyaattis haa ta'u gara Finfinneetti karaan seenuu danda'u ba'uun ni danda'ama. Jechi namoo amma yaada jalqaba kaastanii wal qabatee karaa kan jedhu kun akkuma waliigalatti gaafa rakkoon uumame aanaan tokko aanaa tokkotti ce'uudhaaf carraan hin jiru. Maaliif inni karaanti jira jedhamu kun asii bahee achi gahee as garagala waan ta'eef karaa kana keessa qaxxaamuruu hin dandeessu. Karaa namoo aanoota mataasaa walitti quunname karaa misoomaa hin jiru. Kanaaf hawaasni kun gargar citaa dhufa jechuudha. Gargar citee dhufa jechuun rakkoo dabalataatiif saaxilamaa jechuudha. Wal gargaaruun illee rakkoo ta'a. Wal qaqqabuun illee rakkoo ta'a. Miidhamaa keetillee ittiin baqattee yaalchisuun rakkoo ta'a jechuudha. Yeroo sosochii yeroo san ture keessatti hojiin tokko kan hojjetame aanaa Artummaa Furseetii fi Jiillee Dhummuugaadha. Aanoota kana karaa
yerootiin wal quunnamsiisuun danda'amee jira. Kana karaa kana kan baase garee amma akkasiin jedhaman guddoota sheekoolee akkas qaama isa barate kana waliin taanee jalqabne suni atleast karaa jalqabaa tokko aanoota kana lamaan wal quunnamsiisuudhaaf danda'amee jira. Yoo rakkoon uumamillee uummatni kun karaa wal keessa ittiin bobba'ee galuu danda'u, miidhamaa isaati dadhabaa isaas karaa ittiin sochoofachuu danda'u ijaaramee jira. Sosochii yeroo darbee amma kaasaa turte san keessa jechuudha. Kun gama tokko waan jirudha. Gama amman siin jedhe manguddoota godinattii san qabdu abbootii amantaa qaama barate jennee walitti jajjaaramnee jalqabne saniini. Mallaqni miidiyaa irratti deemuu fi hangi walitti qabamu xiqqoo tokko wantidha. Beezikaalii inni jalqaba karaa san walitti baasuun danda'amee jira. Hawaasa kana wal quunnamsiisuun danda'amee jira. Rakkoo yeroo san jiru yeroodhaaf kan jiru rakkoo yeroo sanii furee jira jechuun hin danda'ama. Karaa san karaa dhaabbataatti gochuun hojii biraa eeggata. Akkasuma miidiyaadhaan walitti baaniituma karaa waanuma yeroof walitti isaan fidu malee aspaaltiidhaan bareedee waan hojjetame miti jechuudha. Mallaqi miidiyaadhaan walitti qabuus mallaqa muraasa namni sammuu darbate miidiyaatti ibsa waan ta'eef garuu rakkuma jiru waliin karaan sun xaragamee hawaasa wal quunnamsiisu. Karaa yeroo jechuudha. Zaatimiinsi karaa gannaa bona ta'uu danda'u miti. Atleast garuu uummanni sun rakkoo sodaa keessa akka bahu yaalamee jira. Hospitaallis barbaachisaadha. Amma samma ta'e tokko wanti adeemsarra jiru inuma jira. Garuu bifa tarsiimawaadhaan yoo hojjetamne ta'e mootummaa yoo gaaffii uummataa waan deebisuu miti wanta irratti hojjetamaa jiruuf wanti akkasuma miidiyaa irratti yeroon kun gaa yeroo sooshaal miidiyaa waan ta'eef malee istiraatiijikaalii wanta jiru san waan furuu miti. Atleast ibidda dhaamsuuf waa ta'u yeroo saniif namni tasgabbii akka argatu gochuudhaaf namni nagaya wal keessa bobbahee wal gaafatee waliin galuudhaan karaadhaan wal qabatee wanti akkasii dalagamee jira. Amma hojii dabalataa barbaada. Karaan sun hojii dabalataa barbaada. Aanaa kana lamaan wal quunnamsiisuudhaaf garuu hojiin hojjetame hojii gaariidha. Sadarkaa miidiyaa fi sooshaal miidiyaan kaka'eetuma samma san deemuun bu'aa gaariidha jechuun hin danda'ama. Hospitaalaanis wal qabatee hamma ta'e tokko wanti deemee dhaabbatee jira. Hangi dhaabbate suni istaandaardiin barbaadamu jira. Hospitaala jechuun kun hospitaala waan ta'eef jechuudha. Ulaagaa qabaa. Ulaagaa qaba. Mana amma akka qabaachuu qabu. Bakka ciisichaa gama akka qabaachuu qabu ulaagaan jira. Ulaagaa san guuttachuudhaaf kaapitaalni gaafatu jira. So nuti haal durema karama akkasuma sassaaquudha malee hospitaala bifa majanne kanaan ijaaruun hin danda'amu. Kaapitaalii guddaa barbaada waan ta'eef. Deeggarsa mootummaa barbaada. Deeggarsa mootummaa osoo hin taane mirga uummata sanis turaate. Mirga hospitaala argachuu mirga uummata sanis turaate. Bajeti biyya tanaatis uummata sayyaada keessa galcheeti kan bajjetamu. Sun illee numa jira. So kana wal qabsiisnee yoo kan laallu taate ammas dhibeen hospitaalaadha. Mee naannoo amma Walloo godina jedhamu kana keessa ulaagaa hospitaalaa guutuu isa dhiisu qaama mootummaatiin kan ijaarame hospitaala hagamtu jira moo tasuma hin jiru? Jira malee. Meeqa jira? Jechi immoo wanta misooma godina san keessa jiru misoomni hin jiru jedhee waakkachuu miti. Hanga ummati sun barbaaduu fi hanga isa barbaachisuu mitiidha. Xiyyeeffannoo gahaa argachaa hin jirudha. Bal'ina hawaasichaatiin waliin bituu. Akkuma jalqaba siin bajeti biyya kanaa guddataatii deemaa jira. Misooma biyya kanaa baay'ee guddataatii deemaa jira. Dhiheessi karaa bishaanii barumsaa hedduun saffisaan guddachaatii jira. Kan Walloo saffisa san keessa hin jirudha malee humaa misoomni hin jiru jechuu miti. Muummichi ministeeraa amma dhiyoo deemanii turan achi. Sirriidha. Waggoota darban kanaaf as dhufuu yaadaan ture garuu dhufuuf naan mijanne
jedhanii hawaasa waliin wal arganii haasa'anii gara fuulduraatti hojiiwwan hedduu hawaasa sanaaf akka hojjetan kaasaniitu kan isaan jiran. Achi deemuun isaanii waan jijjiire qabaa laata? Gara fuulduraatti immoo hawaasa biratti abdii uume qabaa? As waan quba qabda yoo jiraate. Inni jalqaba siin jedhe san kootii godhadhuuti. Misoomni godina san keessa jiru hanga hawaasi san bifa barbaachisuun gahaan jirudha malee hospitaalli magaalaa Kamisee irra jira. Garuu hospitaala rakkoo akkamii furu jettee gaafa kan laaltu taate achitti kan gaafii ta'u. Magaalaa baateerras hospitaala kan jedhamu sadarkaa bakkuchaalee sadarkaa nama meeqa keessummeessuu danda'u. Tajaajila inni kennu sadarkaa qaba. Meeshaalee inni qabachuu qabaatu baay'ee jira. Riiferaalii kan jedhamu jira. Ol guddatee sangaa maal kan deemu hin jira. Kan ammoo jalqabuma maqaa hospitaalaatiin waamus hin jira. Of course hospitaalli godina san keessatti yeroodhaaf hospitaalli 3 hin jiru. Garuu ulaagaa hospitaalaa san qaban yoo jette immoo gaaffiidhes matee tokko kan magaalaa Kamiseedha. Matee tokko fooyyee ta'e jechuudha. Beezikaalii misoomni godina san keessa kongumaan jiru kan jedhuun gaaffii uummatni har'a kaasaa jiru kana hin deebisuudha malee humaa misoomni hin jiru bifa jedhamneen akka kootiin ta'an akka hubatamne. Sanumaan hubannaa yeroo baay'ee amma nuyi sagantaa yeroo waraana walloon miidhaa keessa ture sagantaa 2 hojjenneerra. Tokko ijoollee walloo dubbisnee jirra. Lammatamuu magaalaa Adaamaa deemnee qaamolee miidhamanii hospitaala jiran dubbisaatti kan ture. Hedduun isaanii hospitaala magaalaa Adaamaarra yeroo turanitti rasaasallee asitti ba'aa ture keessa. Kana jechuun hospitaalli achi jiru humna haga kana hin qabu jechuu agarsiisa jedhee mayyaadha. Of course. Dhugaan jiru kana dhiyeessisaas gahaa miti maal jedhee wanti ulaagaa wanni jedhamu tokko hin jira. Hanga sanii waliin gitu jechuudhaa fi muummichi ministeeraa garas deemuun isaadhaa gaariidha. Yeroo mana maree ture akka garas deemuunis gaafadheen ture. Wanni rakkoo ta'e maali? Namuu kan na beeku miidiyaa mangaaf takkaan dubbadheen malee bara 6 mana maree keessatti maal akkan ture namuu na beeku. Waan of fuulduratti ba'ee beekaa hawaasni. Muummichi ministeeraa yoo san biras akka deemuu qabu mana mareetti gaafan ture eereen ture. Akkuma inni ibse sani haala mijjeen qabuun ture jedhe. Gaafachaan ture yaalaan ture jedhe. Beezikaalii amma argamee jira. Hawaasni kun qeerroo qarreen walloo bara jijjiirama riifoormiin kun yeroo jalqabutti hawwiin isaan qaban turaatan adda. Dhugaa dubbachuudhaaf adda. Muummicha simachuufis qophiin isaan qaban ture adda. Stiil gaafii isaan barbaachisuu miti kan kaasaa jiran. Hawwima isaanii kaasaa jiran. Muummichi ministeera argamee jira. Erga sanii ministeeronni adda addaatillee gara san deemanii jiran. Intervenshiniin wayiin barbaachisaa of course. Erga sanii jijjiirame dhufee jennee ammarratti jijjiirama yeroo gabaabaa kana qorachuun hin danda'amu. Yoo jijjiirama ta'e erga sanii namootni ministeeronni asii ka'anii akka naannoo san daawwatan ta'an godhamuu isaa tokko jijjiirama. Because hawaasa namni keessa dhaabbatee hin argin hin hubatin wayi hawaasa saniidha fageenya ta'anii dubbachuu mataa isaadha. Rakkoon isaa hubachuun ulfaataa waan tureefu hawaasa qulqulluudha. Hawaasa hedduu nama jaalatu. Hawaasa san keessatti argamuun isaanii tokko hawaasa saniif rispeekshiniidha dhugaa dubbachuudhaaf achitti argamuun isaanii. Garuu hawaasni maal dimaandi godha maal barbaadan jedhu gaafii biraa ta'e hawaasa san kabajanii achitti argamanii dubbisanii hamma ta'e tokko gaariidha. Garuu ummati maal gaafata? Ummati maal hawwa? Inni jedhu ummataaf maaltu barbaachisaa gaafii biraa? Inni seriously amma namootni garas deemu mataa isaadhaa
rispeekshinii yookaan ummatuma sanii ulfina kennuun alatti xiyyeeffannoo kennu. gaaffiin ummatni gaafachaa jiru ummatni keenya diinagdeedhaan duubatti deebi'ee jira. Barnootaan duubatti deebi'ee jira. Manni barumsaa hedduun cufaa irratti. Namootni hedduu galateeffamuu qaban hin jirani. Godina san bu'uuressanii hawaasa kana barsiisanii gara barumsaatti fidanii hubattee barumsi addaan citee maqaa amantaatiin maal addaan citee ture sun akka kana haaraa biqilee ka'ee bal'inaan sosochii qaamii uuman hin jiranii hedduu galateeffannaa san keessaa bal'inaan maqaa ogummaatiin geggeessummaatiin Oromiyaa irraa garas deemanii hedduu kan hawaasa san tajaajilan ummatti seenaan isaan hin daganne hin jira. Wanti isaan hedduutti dafqanii itti dadhabanii bu'aa bahii keessatti darban suni duubatti deebi'e. Haala nageenyaatiin wal qabatee duubatti deebi'e. Fayyaadhaan, barumsaan, karaan, bishaaniin, misooma jallisiitiin maaliin jennee hawaasni kun wanti inni dimmaandi godhu wanni har'a gaafatu bal'aadha. Waanuma iddoo biraatti baay'inaan hojjetamaa jiru gara sanatti geessuu danda'udha jechuudha. Dirqama kuni. Gaaffiin uummata keenyaadhaa. Walloo gootaa dargaggeessi walloo gootaa qeerroo walloo gootaa jedhaniituma namni akaakileen keenya sibiiluma baatee as ga'e. Nuyis kanuma dhaalaatii kanaa miti har'a kan dimmaanni godhamu. Uummatni har'a lubbuu isaa bakka bu'iinsa hin qabne waliigama kuni innis nagaan jiraachuu hin barbaada. Misoomee jiraachuu hin barbaada. Baratee jiraachuu hin barbaada. Fayyaalessa ta'ee jiraachuu hin barbaada. Karaa nagaa irra bobba'ee galuu hin barbaada. Wanti isaan malu har'a kana. Gaafii kana qaba. Nageenya qabaachuu qaba. Diinagdeen isaatis guddachuu qaba. Garuu har'a kana keessaa dhabeeti kan jiru. Namootni garas deemuu mataa isaadhaaf furmaataa miti. Rakkoo walloo yookaan rakkoo nageenya naannoo walloo jiru furuuf akka nama gadi fageenyaan dhimma kana beekutti maaltu barbaachisa jettanii yaaddu? Sadarkaa muummicha ministeeraatti as dhufuuf yaadee naan mijanne yeroo isaan jedhanii deebisanitti rakkoon kun eessarraa furamuu danda'a? Amma fakkeenyaaf rakkoo naannoo Oromiyaa keessa jiru keessatti qaama hidhatee jiruun wal waraansa mootummaa wajjin jiru araara jedhamee gaafatama. Hin beekama eenyu akka araaramuu qabu. Rakkoo naannoo Amaaraa keessa qaamoleen finxaaleeyyii hidhatanii jiranii fi mootummaa gidduu rakkoo jiru isaan yoo araaraman furmaata dhufuu danda'ama jedhamee yeroo itti yaadamu jira. Naannoo Tigraayittis akkasuma. Kan walloo kun garuu bifa kamiin dhufuu danda'a rakkoo kanaaf furmaatni? Karaa dheeraa na gaafatte. Beezikalii hanga godina san achitti dhalatee hawaasan keessaa bahee aadaa, safuu, duudhaa hawaasa san keessatti akka guddate wanti gaaffiin uummata sun dimmaandi godhu tilmaamuu nama barbaachisu. Oofishaalii namuu ka'ee walloo kana barbaada jechuu hin danda'a. Because gaaffiin isaanii ifaa bilisa gaaffii walloo irratti har'a ka'us boru ka'us. Lolli jaarraan lakkaawwamu lola sirnaati siin jedheera jalqaba. Har'as kan jiru sanuma. Kaleessarraa kaanee boru abdii qabda jette abdii namatti hin horu. Garuu boru ani murteessu. Rabbitu murteessu hin beeku waa'ee boru dhufu. Seenaa darbeerraa laallee yoo laallu garuu walloon furmaata cimaa barbaada. Kan akka makmaaksa Oromoo sanii hirkisaan kabaan ta'uudha miti yeroo hirkisaan kabaan ta'u irra dibaadhaan waan ta'u tokko miti. Wanti uummata sun dimmaandi godhu hin jira. Uummata sana hawaasa kamii wajjin waliin jiraachuudhaaf rakkoo hin qabu. Bara dheeraadhaaf uummata nagaa hawwee nagaa barbaade nagaa wal eebbisee nagaa waliin jiraatudha. Garuu
seenaa darbeerra dhaabbannee kan laallu taate wanti dhufu jijjiirami dhufu guutumti walloof waan ka'ee fidee dhufaan ture. Hunduu rakkoo fidee dhufa. Hanga yoomii nama jechisiisa gaaffiin walloo biratti ka'u. So jijjiirama bu'uurarraa ka'e yoo barbaachisa naannoo san jedhee naman akka nama tokkootti. Kana jechuun naannoo sanii waliin jiraachuun rakkoodha jechuu miti. Garuu seenaa darbeerraa kaanee kaleessarraa kaanee duubatti haala uummatni kun as gaheen gaafa laallu boruu abdii namaan kennu. Boruu akkuma jirutti ansarteenii akkuma jirutti ta'e boruu wanti abdii namaa kennu tokko hin jiru. Bifa kamiinuu namootni aangoo siyaasaa naannoo sanitti fudhatan humna jalqabaa isaanii kan safaran hawaasa san irratti waan ta'eef finxaleeyyiin kamuu ka'ee aangoo siyaasaatti gaafa dhufe iddoon xiyyeeffannoo isaadhaatii fi iddoon inni aangoo isaatti shaakalu hawaasa hanga ta'etti seenaan darbe kan nuti waan ta'eef boruu abdii kan namatti hin horre kana. Mirga ofiin of bulchuu kan jedhamte hanga tokkoon teessee jirti. Mirgi suni qabatamaan lafarra hin jiru. Amma hawaasni sun yoo Oromiyaatti dabalame yookaan immoo yoo kophaatti of danda'e naannoo ta'e furmaata taatanii yaaddu. Furmaata wanni jedhamu kun beezikaalii akka laaboraatoorii galchitee waan teesti gootu tokko miti. Piriidikshiniidha. Maal ta'a kan jedhu akka nama tokkootti yoon xiinxalaa yaada xiinxalaa kaa'e malee kanatu falasa jedhu san egzaaktilii har'a tilmaamuu hin danda'u. Garuu waan nan tilmaamuu danda'u maal ishiin siin jedhe sani wanta bu'aa bahii ummati kun keessa darbirraa kaanee gaafa laallu bifa ammatti wal hoogganamaa jiru kun furmaatan ta'a jedhee namanu. Haalli bulchiinsi ammaa keessa jiru kun seenaa darbirraa laallee yoo silaa dhuguma namni gaariin dhufee bulchiinsi gaariin dhufee dimokiraatawaa wanti tokko dhufee hawaasni kun filannoo wanni miranni gaaffii addaan qabu fedheera yoonti akkasii dhufe rakkoon qabu ta'a. Garuu kaleessi kan nuti himu dheengaddi kan nuti himu ummanni kun seenaan inni dabarse kan nuti himu bulchiinsa san keessatti gaaffiin uummatni har'a dhimmaandi godhuun deebi'a kan jedhu abdiin qabu. Bulchiinsa jaaruun mataa isaadhaa furmaata ta'uu dhabuu mala. Garummoo sanirra bulchiinsa yoo jaarate irra gaariidha jedheen hawwa. Sun furmaata ta'uu mala. Suniin caalaa sun ofiisaatiin carraa ofiisaatiin bilisa ta'e ofiin of hoogganuudha yoo argate inni furmaata waan hanga ammaa hin yaalamee waan ta'eef jechuudha. Sun tarii fala ta'uu danda'a. Santu fala ta'a jedhee tan hawwa malee ofiin yoo of bulchammaa naannoo jalatti godina ta'e yookaan saba xiqqaa tokko jedhamee lakkaawwameetuma wayiidhaatti darbatameetuma akkas mirga dubbachuu qabdaa mirga afaan keetiin barreessuu qabdaa maal jedhamee diinagdee irraa misooma irraa maalirraa wanta hundaan duubatti deebi'ee nageenya dhabee maal dhabee akkasitti umrii keenyaan umrii akaakilee abaabilee keenyaan kana keessa dhufnee dhaloota isa boruutiif kana hawwu. Dhaloonni nama mirga ofiidhaa mirga ofiinsaatii murteeffachuudha. Godinaaleen Oromiyaa iddoo biraa jiran akkuma waliigalaatti naannoon Oromiyaa hawaasa walloo bifa kamiin bira dhaabbachuu qabattanii yaaddu keessattuu rakkoon nageenyaa kun furmaata akka argatuuf akkuma isin argitan godinaalee Oromiyaa iddoo tokkotti yeroo rakkoon nageenyaa uumamu hawaasni iddoo biraa jiru dhiibbaan uuma akka nageenyachitti dhufuuf nageenyaa bu'edha. Kan walloo garuu maaliin bira dhaabbachuu qabattanii yaaddu akkuma yeroo waraanni ture maallaqaan haga danda'u gargaaraa ture gama furmaataatiin maal gochuu danda'attanii yaaddu? Rakkoo naannoo saniitiif furmaatni jalqabaa uummatuma sanii.
Gaafa rakkootis uummatuma santu rakkatee rakkoo keessaa ba'aa jira. Actually iddoo kana stress godhee dubbachuun qaba. Gatiin kaffalameeti uummatni kun kan asiin of gahee har'as furmaata jalqabaa ta'ee kan jiruu jireenya walloo murteessee kan jiraachaa jiru ijoolleen wallooti hawaasni walloo sani. Kana jechuun garuu hawaasni kan biraan dhaabbanne jechuu miti. Gatii fi hubannoo wareegama naannoo san keessatti wanta ta'aa jiru gaafatu namni hedduun hin hubatu. Eenyutu akkamitti gargaaramuu qabaa? Seeraan eenyu dirqama hin qabu? Seeraan godina san. Seeraan naannoo biraatu dirqama qaba. Oromiyaan ka'eetuma tasa ka'eetumaan bajeta akkanaa ramadee akkas godha kan jedhu hanga nama hin deemsisne muummichi ministeeraa mataa isaadhaa ragaadha. Rakkadheetiin hanga har'aas bira gahuu dadhabee eenyu ragaa beera. Kanaafuu sirnaan kallattiidhaan akkanattiin uummata kana bira dhaabbadha jedhanii hawaasas ta'ee bulchiinsa mootummaa Oromiyaas ta'ee naannoo kaanis ta'ee hawaasa keenya bakka adda addaa jiru seeraan wanti dirqamsiisnu hin jiru. Akka Oromummaattii fi akka sabummaattis akka ilma namummaattis ammoo hawaasan bira dhaabbachuun mooraalii namuutti gammada jedhee yaada. Badii tokko malee uummati sun kan wareegama lubbuu kaffalu. Wareegama lubbuu kaffaluu jechuun namti akkasuma doote fardeenyuuf hin ooltu. Garuu akkaataan naannoo san jiru ulfaataadha. Alhamdulillah ammarratti amma ta'e tokko nageenyi jira. Uummatni keenya ammarratti amma ta'e tokko tasgabbii qaba. Kun bara kana ammaa akkuma isiniin jedhe ammarratti wanti jiru gaariidha. Nageenyi kun Rabbiirra oolchaa oolchuuti. Uummatni keenya nageenya kan hawwu waan ta'eef inni guddaan kamuu bakka kamuu kan jiru keessaa sirna mootummaa keessa kan jiru caaseffama kamuu haa ta'u biyya tana walitti hoogganamu waan ta'eef kan Oromiyaa qofa osoo hin taane kan Somaaleetis kan Affaaris ta'e nageenyi baay'ee murteessaadha. Akka godina keenyaas hoggaafunni moo'ifamuu nageenyi adda nuyiif. Because inni kaani galmetti wal loluun maal waan adda addaa kaastee ilaaluu danda'a. Ishiin godina keenyaa garuu amala addaa qabdi. Godina walloo amala addaa qaba. Siyaasaaf miti kan reebamu. Galma siyaasaatiif miti kan reebamu. Araddaa keessaa irratti kan reebamu. Kana kan dabarse. Kanaafuu uummatni bakka jirutti nageenya isaa akka argatu hunduu gumaacha gochuu qaba jedhee tana amananni jalqabaa nageenyatu dursa waan ta'eef. Itti aanee hawaasni kaan godina san bifa kamiin gargaaruu danda'a jedhamee akka hawaasummaatti fudhanne ta'e san jalqaba sii kaasanii dirqama sabummaa waliin qabnatu jira. Oromummaa walitti qabna. At least amantaa kamuu hordofuuti. Achi keessatti taatee bara 6-7-8 kana keessatti taatee miidhaa guddaan qaqqabee jira hawaasa. Lubbuun tokko gabaatu lubbuu biraa dhiistee deemti. Maatii hedduutu itti naa'ee jira. Yatiima 1000 lakkaa'amutu har'as deeggarsa eeggata. Amaluma isaa ta'e walloo akkachuun beeku kadhachuun beeku kan ammootti rakkata. Magaalaa kamisee yoo dhufte wanti dhabdu hamma yeroo dhiyootti kadhataa fi nama kophee namaa xaraguun argattu magaalaa kamiseetti hanga dhiyootti. Uummanni keenya safuu akkasii qaba. Kadhachuun beeku noormaali. Yoo rakkate biyyaaf biyyatti gadi jedheen hojjetu uummanni keenya. Actually kun ilaalcha kana cabsuun hin barbaachisa ta'an beeku. Biyyaaf hojii tuffachuu irraati moo akkam? Hojii tuffachuu miti. An hojii tuffachuu jedheeti miti kan fudhadhu. Fakkeenyaaf naannoolee Oromiyaa iddoo tokko tokkotti dargaggoota irratti rakkoon hojii tuffachuu jira jedhamee sadarkaa qorannoo itti hojjetametti jira. Akkasiin akka waliin fakkaanne. Waliin fakkaatu keenya. Keenya gaafa rakkate biyyaa ba'a. Biyyaa ba'a.
maal jedha seetii makmaaku qe'eetti barootanitti mar'ataniidhaan. Kanaafuu hamileen ummati walloo jaarsoleen walloo ittiin ijoollee guddifatantu isatu rakkoodha. Gajjejjedhu kanan fedhu kadhatuu kanan fedhu gadi jedhanii dalagachuun jedhamu kun isarraa miti kan maddu xixinnaachuu kana hin feene. Kanaafuu dhiibbaa jala waan jiraniif yeroo hunda falmachuu yeroo achirra hamilee ittiin guddatan saniin wal qabata malee hojii tuffachuudhaaf waliin qabatu. Hojii tuffachuudhaaf hin rakkatu. Akkuma kaanoo dhagaa buqqisee hidda buqqisee hin qotataa hin tikfataa kanarratti miti rakkoon isaa. Gaafa rakkate garuu biyyaa baha. Biyyaa baha asiin kun miilaan kuteetti Saawudii deema miilaan kuteetti Dubaay deema. Gammoojjii Yamanii keessatti meeqatu hafa dargaggeessi keenya kan bishaan irratti nu meeqaa fi meeqa. Ummati kun amala akkasii hin qabu, amala kadhachuu kana hin qabu, amala rakkannee kanas hin beeku. Rakkina simachuu hin beeku. Kanarraa kan ka'e har'atti yeroodhaa yerootti ummati keenya rakkoo keessa galaa jira. Yatiima baay'eetu har'a rakkachaa jira. Yatiima kan jedhamu kan abbaan isaadha, maatiin isaadha. Bifa kanaan wareegaman jechuudha. Kanaafuu gargaarsa bal'aatu barbaachisa hawaasaniif. Gargaarsa bal'aa jedhamu kana keessatti garuu yeroo kaan namootni uuma gargaarsa hoggaadhame midhaanuma fa'aa maal kana fa'aadha yaadu. Ummati sun gargaarsa akkanaatii miti kan barbaadu. Ummati kun rakkannee akkas rakkannee midhaan nutti fe'aadhaa. Qamadii nu ergaadhaa miti. Istiraatejikaalii bifa ittiin jijjiiramuu danda'u yoo kan gargaaramu ta'e qaamni kamuu yoo kan gargaaru ta'e bu'uura misoomaa irratti kallattiidhaan gargaaruudhaan ummati sun diinagdee mataa isaadhaa akka horatu gargaaruudhaan misooma naannoo sanitti babal'isuudhaan mataa isaatiin achi keessatti deeggarsaa yoo jedhamu namni ka'ee birrii hammanaa gumaacha akkas godhe akkana godhe akkas godhe kanaa miti kun waan mul'atu hojjechuu barbaachisa. Waan qabataman. Rakkoo uummasu rakkoo bishaanii qabatanaan rakkoo bishaan isaa furuudhaan jira ji'oo jedhamee ijaaramee bifa adda addaatiin kan mallaqacheessi naannessunuma jiraa miti. Deemee kan gargaaruu qabu kanaani uummata sanitti akkas goggodhanii wanta akkasiidhaa feene midhaan akkasiitti kennine osoo hin taane uummati sun qotatee jiraachuu beekaa jallisii bishaan qabaa jallisii yoo ijaarameef rakkoo isaadhaa ofii isaatiin akka achi keessaa bahudha. Yoo hin taane ta'e garuu waan ummati keenya feenetu jira wanta xiqqaa kan namatti kennanii borusii makkaawwan akkasii waan emerjensii irratti kennamu qofa kana gaggadhaniituma namni akka ilaalchi maatiin itti hamileen itti guddisuun cabuun qabu. Yoo ji'a tokko midhaan wayiitti akkas laattee wanti akkasiidhaatiin yeroodhaaf akka harka namaa eeggatan gochuun gargaarsa gama kanaan barbaadamu. Misoomaan garuu mataan deemanii gargaaru. Manneen barnootaa ijaaruudhaan gargaaruun bu'uura fayyaa ijaaruudhaan bishaan baasuudhaan jallisii babal'isuudhaan bishaan naannoo sayyaa irratti giddibii xixiqqaa akkas godhanii ijaaruudhaan uummati suni dhaabbataan bifatti of gargaaru irratti qaamni nu gargaaru akka mootummaa haa ta'u akka inni ji'oottis haa ta'u akka abbaa qabeenyaa dhuunfaattis haa ta'u bifa kanaan bifa dhaabbataadhaan hawaasanuu kan gargaaramu ta'e gaariidha. Itti gammadan jedhee namana. Because mooraalis itti gammadu jedhee namana. Tole yeroo bal'aa fudhannee haasofne walloo wanti haasa'amu baay'eetu jira. Akkuma isin kaastan rakkoo yeroo dheeraa fudhateedha. Cunqursaa yeroo dheeraa fudhatee raawwataa jiru waan ta'eef yeroo biraas abdiin qaba walitti deebinee akka haasofnu gara goolabbiitti hafinnu isin amma maalirra jirtu dhimma filannootiin wal qabsiisnee haasofnee jirra. Amma maalirra jirtu kanaan haa xumur. Garas deemaa jirta taanaan jalqaba hawaasni kun gaafa rakkate gaafa dirmachuu barbaade hawaasa keenya biyya adda addaa jiru haal duree tokko malee uummata saniif garaan quuqamee dirmachuu yaale hunda hedduu galateeffachuun barbaada. Akka nama tokkootti xiqqaattus guddattus namootni gumaacha keessa darban sun guutumti isaaniidha. Uummata walloo biratti hedduu addaati kan qabu.
kan biraa uummata sun xiqqoo tokko addatti daangeffamee qoodamee waan jiraata jedhee itti dhagahamuufu namni gaafa bal'inaan dhimma walloo ajandaa godhate hamileen uummata saniitillee madaan isaatillee yeroo sanitti kan fayyeefidha. Namni bal'inaan uummata walloo bira dhaabbachuudhaaf yaaliin godhame gaafa rakkoodha. Hawaasa bal'aa sirriitti galateeffachuu barbaadu iddoo kanatti. Seenaan hin irraanfatu. Actually gaafa wahii wanti kun hundi darbee uummatni wallootis dargaggeessi wallootis dhaloonni dhufu wallootis seenaa isaadhaa barreesseen dhaggeeffata yaada. Seenaa isaadhaa hin dubbisan barreeffataa hin dubbisa hin jiraata yaada. Gaafsan namootni kun hunduu gahee mataa isaanii numa qabaatanii naa isaanii hedduu galatoomuu jechuun barbaada. Wanti jalqabame jira bifa dhaabbataadhaan hawaasa kana jijjiiruudhaaf jennee wanni jalqabne jira. Yoo milkoofne akka wallootti waldaa misoomaa hundeessuutti jirra. Waldaa misooma burqaa walloo jennee hundeessaatti jirra. Yoo rabbi jedhe yeroo gabaabaa keessatti dhuma jedhamee eegama. Gaafa san hundeessine bu'uura waan ta'e irratti uummata san gargaaruudhaaf kan ijaaramu wanneen kuni hawaasni bal'aan bakka jiru biyya keessas biyya alaas gama mootummaatis gama kaaniis inni jiru hunduu miseensa ta'uudhaan akka uummata kana gargaaruudhaaf dhaabbatu. Asumaan ergaa koo dabarfachuun barbaada. Gara golobbiitti gaafiddee har'a maalirra jirrate? Isin maalirra jirtu? Har'a akka jiraataa tokkotti kun jiraata magaalaa Finfinneeti. Actually haalatu mijoofne malee garuu iddoon dhaabbataa jireenyaa ka'e magaalaa Finfinneeti miti. Akka haalli mijaa'u yeroodhaaf malee haalli gaafa mijaa'e kan hin jiraadhu. Magaalaa Makoosanii. Waldaan misoomaas nama jettan yoo hundaa'e maal irratti hojjeta? Erga kaastaniiti. Ishii tana iyyuutti hin deebi'a. Ishii tanatti hin deebi'a. Waldaan tuni kan dhalatti rakkuma kana keessatti. Actually gizee sii kaaseen ture gaafa aanolee lamman irratti gaafa rakkoon sun cimate aanaa san wal quunnamsiisuudhaaf hojii mootummaan hojjechuu qabudha. Gareen wayii tokko tasuma ka'eetuma karaa kiiloomeetira 30 kiiloomeetira 40 ka'eetuma nan jaara jechuun ulfaataadha. Because kiisa nama dhuunfaatii akkasii waan walii qabamte kanaan waan ta'eef. Waldaan kun achuma keessatti kan jalqabne. Amma adeemsa isheedhaa fixachaa jirti fakkaata. Waldaan sun walloo irratti wanta bu'uura qabu irratti hojjechuu qabnaadha. Wantoota sila kaasaa turre irratti hojjettu jechuudha. Bal'inaan. Minaalbaat wanti achi keessatti hin tuqin aadaa irratti bal'inaan hojjetamuu qaba. Hawaasni kun humnaan gaafa dadhabame karaa diinagdeetiin harka kennaa deema. Hiyyeessi gatiin qabu. Gaafa rakkattee. Kanaafuu hawaasan ijaaruudhaan seenaa aadaa isaa afaan isaadhaa guddisuu irratti misooma bu'uuraa kan ta'an irratti bal'inaan hojjechuuf barnoota fayyaa isaa irratti bal'inaan hojjetamuu qabaadha. Akkuma waldaa misooma Oromiyaa keessatti bal'inaan hojjechaa jira miti. Nuti akkasiidhaa qabaachuu qabnaadha. Humna akkasiidhaa hawaasa bira gahuu danda'u. Bifa saniin kan karoorfamee jalqabamee jiru. Uummati kun egaa bifa waan adda addaati isaati lamaadha. Inni yeroo dheeraa lola keessa ture jumlaan akkuma jirutti ta'e har'as godaansa seeraan ala bal'inaan iddoo miidhama keessaa tokko iddoo wallooti. Bal'inaan seera amaluma hamilema guddina isaatiin wal qabate biyyaa bahee dalagatee hojjechuu duratti immoo waan itti bitatus barbaacha gadi bahee
shakkalatti akkasitti deema waan ta'eef beezikaalii kana ilaalcha kana cabsuudhaan hawaasni kun lafa gahaa qaba, lafa misoomaaf mijaa'aa qaba, naannawa isaa irratti diinagdee horatee gahee mootummaatiin waan argachuu qabu argate nutis waan gargaaruu dandeenyu gargaarre hawaasni dhufu at least hawaasa cimaa ta'e achitti uumamee as gahe kun kana caalaa diinagdeenis gama hundaanuu akka of ijaaruuf gargaaruu qabnaa jenneeti egaa kan walitti dhufnee yoo rabbi nu milkeesse adeemsa gahee ilaalla. Hin milkooftonnee yaadna nusi gaafa hundeeffamus dhufnee argamnee waliin eebbisnannee abdanna. Rakkoon walloos furmaata argate immoo yeroo biraa bifa kanaan walitti dhufnee haala misooma walloo irratti wal arginee hinaasofna abdii jedhuun qaba. Egaan kabajamtoota hordoftoota Qubee TV irra kan daawwachaa turtan Qubee poodkaastiidha. Kan waliin turre immoo obbo Muhammad Hassan Walloo keessatti adda durummaan dhimmoota walloo irratti hirmaachuun nama beekamanidha. Miseensa mana maree duraaniiti. Waan nu daawwattaniif waan nu waliin turtaniif galatooma ulfaadhaa isiniin jenna. Torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.